Ashama kam jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota fi dhaggeeffattoota chaanala Malkaatii fi hundi keessan lafa jirtanitti nagaa fayyaa isiniin jecha har'a mata duree baay'ee bareeda ta'u tokkoon isinii qabadheetii dhufeen jira. Har'a mata dureen har'a ani ittiin seenaa tokko isinii kaasuu gatiin namaa meeqadha kan jedhu. Gatiin namaa meeqa isinitti fakkaata? Kanaaf immoo akka nu salphisuu fi ifa nu godhuuf seenaa gabaabaa tokkoon isinii hima jechuudha. Viidicha waliin ani sanyii iluutii agadhumaatti na wajjin turaadha. Subscribe, like, share gochuudhaan immoo viidiyoowwan baay'ee babbareedaa jireenya keenya irratti dhiibbaa gaggaarii uuman baay'ee waan irraa argattaniif subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara seenaa har'a qabadheetti yoon isinii dhufu mucaatu abbaa isaa bira dhaqeetii abbaa koottiin jedha. Abbaanis deebisee oo jedhaan innis deebisee waarratee mucicha abbaa isaatiin gatiin jireenyaa meeqadha yookaan immoo gatiin nama meeqaatiin jedha. Mucaanis deebisee waarrate abbaanis deebisee waarrate takkas jedhaan mucaa koo kottu gatii namaa baruu barbaaddaa jedheen eeyyan jedhaan. Sana booda albuuda baay'ee huddii ta'e tokko kan immoo qaalii ta'e tokko fuudhee mucaa isaatti kenna abbaan. Isa kana fudhadhuutii gabaa ba'i. Sana booddee gabaa erga baatee booda namoonni hoggaa sirraa butuudhaa dhufanii gatiin meeqa sin jedhan callisii quba lama qofa itti agarsiisi jedhaan. Garuuti immoo hin gurguriniitii gatii isaa qofa beekii kottu jedhaan. Sana booda mucaanis albuudicha fudhatee waarratee gabaa ba'a. Sana booda dubartiin tokko dhuftee waarratteetii gurbaa wanti kun ni gurguramaa achiin jetti. Innis eeyyeen isheenan jedha. Gatiin isaa meeqadhaa ittiin jetti deebistee niitittiin. Innis deebisee waarratee quba lama qofa akka abbaan isaa itti agarsiise. Isheenis qarshii lama jechuudha. Qaaliidha garuu yaa ta'u sirraa hin bita'atteen mucaan garuu hin dide. Ammas namni biraa ni dhufe. Namtichi amma dhufe kunis gurbaa hin gurgurtaattiin jedha. Innis eeyyanii jedhaan. Sana booda gatiin isaa meeqennaan quba lamatti agarsiisa. Namichis deebisee waarratee qarshii lama itti baay'ataattiin jedha. Sana booda mucaan gara manaatti deebi'ee abbaa isaatiin wanta ta'e kana itti hima. Abbaa mucichaatis akkas jedhaan mucaadhaan amma mootii borga namaa meeshaanuma kana fudhadhuutii muuziyeemii yookaan immoo godaambaa fudhadhuu deemi jedhaan. Sana booda mucichis meeshichuma sana fudhatee waarratee muuziyeemii deema. Sana booda muuziyeemii keessatti gurbaa isaa fidde meeshaa kana jedhanii ni waarrataniiti meeqa gatiin isaa innaan quba lamatti agarsiise. Sana booda namtichi muuziyeemii keessa jirus qarshii 200 jechuudha jedhaan. Mucaan sana booda osoo waa tokko dubbatiin meeshaa isaa fudhatee gara manaatti deebi'a. Wanta guyyaa ture kana abbaa isaatti hima. Abbaan isaas akkas jedheen mucaa kun namni nuffiniitii amma mootii lafa tokkottan si ergaa jedheen. Sana booddee amma iddoon atamma deemtu kuni suuqii meeshaaleen qaalii ta'anii yookaan albuudonni huddiin itti gurguraman gatii ta'eef achi deemi fudhadhuutii jedhaan. Sana booda mucaan kun gara suuqii sanaa deeme. Sanaan booddee namtichi abbaan suuqichaa itti bee waarrateeti meeshaa kana baay'een jaaladhe eessaa fidda kan biraas yoo qabaatte naa dabaltaa jedheen. Yaa ta'uutii gatiin isaa meeqa jedhee gaafata. Mucaanis deebisee quba lama qofa itti agarsiise. Maarree namtichi maal jedhan isinitti fakkaata? 200 jechuu keetii yaa ta'u sirraa hin bita 200 siifan kenna kan biraallee yoo qabaatte naa fidi jedhaan. Abbaan isaa hin gurgurin gatii jedheef mucaachi meeshaa isaa fudhatee gara manaatti ni deebi'a. Sana booda waan ta'e kana tokkoon isaa abbaa isaatti himuu jalqaba jechuudha. Abbaan mucaatis deebisee akkas jedheen elaa mucaa koo jedheen meeshaan ati baattee bakka hunda deemte kun tokkichumaa jedhaan. Yaa ta'uutii malee lafa deeme sana hundumattiyyuu gatii garaagaraatu si kennamaa ture jedhaan. Sana booddee iddoo ati deemtetti gatiin meeshaa ka'uunni wal darbeef meeshichi iddoo tokkotti ol ba'ee iddoo tokkotti gabbu'ee osoo hin ta'in aga namoonni sunneen meeshaa sana beekanii fi akkasumas faayidaa isaa beekaniin gatiin isaa ol ba'ee gadi bu'ee jechuudha jedhee itti hime. Gabaabadhumatti seenaa kanarraa wanti nuti barachuu dandeenyu keessaa tokko ati yoo gatii kee beekuu hin dandeenye namoonni gatii kee gadi buusanii sitti himu. Gatii kee kana ol kaasuu danda'u siidha malee namoota biroo miti. Sababni isaa namoonni biroon gatii kee beekuu hin danda'an waan ta'eef yoo xiqqaate fakkeenyaaf sareen illee nama hin beeknetti dutti malee nama beektutti endotto gatii ta'eef. Kanaafiyyuu namoonni waan gatii kee hin beekneef humna kee hin beekneef ammaati dandeessu gatii hin beekneef namoonni gatii kee gadi qabanii aga dandeettii kee gadi qabanii sitti himuu danda'u. Ati garuu gatii kee qaalii gochuu kan danda'u seedha. Ol qabdee
himachuu kan danda'u jechuudha. Seenaa kanarraa qabxii lammaffaa nuti barachuu dandeenyu kan biraa mootii wanti hundumtiyyuu iddoo isaatti bareeda. Kanaafiyyuu iddoon kee eessadha? Lafti ati oltu maal fakkaata? Akkasumas immoo mul'anni kee iddoo kam jira? Ati egeree kee eessatti of arguu barbaadda yookaan immoo sammuu kee keessatti eessa keessee of ilaalatii jirta yookaan immoo mul'ata keetiin eessa of keessa? Kanaafiyyuu lafti ati of keessu iddoo ati ooltu ni murteessa. Namni mul'ata guddaa hin qabne lafuma arge oola. Namni mul'ata dheeraa hin qabne namuma isa waame wajjin deema. Garuma itti erganitti ergama. Nama hundaaf owwaata. Akkasumas immoo wanta namoonni biroo itti himan hunduma isaa waan gaariidha jedhee fudhata. Sanarraanis kan ta'e jireenya isaa guutuu afarfamaa jiraata jechuudha. Kanaafiyyuu ati jireenya kee keessatti gatii jireenya keetiin beekta yoo ta'e ejjennoon kee dhaabbataadha. Lafa hundumatti hin argamtu yookaan immoo rakkina har'aatiif jettee lafa rakasaa hin ooltu jechuudha. Kanaafiyyuu iddoo qaalitti waan of eegduuf rakkinoota har'aa ciniinnattee dabartee iddoo barbaaddu sana ga'uudhaa hojjetta maleetii ati wanti duubatti si deebisu tokkollee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu gatiin namaa meeqa kan jedhuufan kana sinin jedhe isinoo gatiin keessan meeqadha? Ammami ofii baastu yookaan immoo iddoo kamitti of eegdu? Kanaafiyyuu gatiin keessan qaaliidha. Kanaafiyyuu lafa gatii keessanii iddoo sin madaalu oolaa waa sin madaalu hojjedhaa isinin jedhaadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo kanarraa wanti qollee ta'u akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ani Sanyii Haayiluun ture. Kanaafiyyuu viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaariin isiniif hawwaa nagaa naa ta'a. Akkanan isin jaalladhu immoo isiniyyuu ni beektu. Yeroo gaarii.